ورحمة الله وبركاته. Bagana duftan hedduu namatti toltu hawaasa keenya fi hojjettoota imbaasii yeroo gabaabaa keessatti sagantaa akkanaa qopheessitanii yeroo gabaabaa keessatti uummata haganaa waamtanii sheeka keenya hedduu jaalanna. Anisaan waggaa 20 hordofaa har'a jalqabaa isaan argee Amerikaan illee gaafa dhufa waliin agarre afeeruu keessaniif hedduu gammadee asirratti argamuu kiyyaafis hedduu gammadee hedduun keessan galata naa galchitan dhugaa isinii hima galanni sun hundi anaaf hin malu warra isiniif jecha qabsoo godhanii gaarreen laggeen Oromootitti hafaniif galanni sun isaaniif ta'uu malee anaaf miti. Bakka kana argamuu keessaniif hin gammaddan. Ana ammoo gabrummaa tana hangana isinirratti turuu isiitiif yeroodhaan mirga keessan isin gonfachiisuu dhabuu keenyaaf gadda malee galanni tokkollee nan barbaachisu dhugaa isinii hima. Hedduu isinirratti turtu gabrummaan bakki kun keessan akka ulamaan kenna sheenni jedhan biisu sun harka hedduun nama amantii kenna qabu harka hedduun nama afaan kenna dubbatu laakiin kabajaa qabaachaan turre bakka qabaachaan turre mootummaan nutti aanaan turre kanaaf wanti kun waan isinii malu malee waan namni isinii kennee miti kanallee akkanatti fudhadhaa gaafa biyya kana dhufu haala hamatu ture hedduun keessan aarii qabdan aarii qabaachaa turtanii mootummaa kanarra aarii qabdanii obsaa isiniin jedhu akkuma moolamaan kenna Sheekh Jaabir jedhan obsaa maaliif bakki dubbiin tun irraa badde waan beekuuf dubbiin tun mootummaa kanarraa uummata kanarraa hin badne uummanni kun bitituun nuuf biyya galataati namni keenya jalqaba biyya alaa yoo deemu as dhufa Amerika, German, Norway, Canada, Australia dhiyoo jalqabamte biyya alaa jechuun nuuf as wanni as dhufnuuf maali uummata kana nu simate hundi amantii keenyaatitu asi makkatu asi kanaaf jecha hariiroo biyya keenyaaf biyya kana ka durii caalaa cimsuu qabna malee haala galee hundatti gartee osoo hundee isiin hubatin aaduun hin barbaachisu isiniin jedhee waggaa lama erga dhufe irra irratti hojjannee haala hamaa san hunda irra aannee amma harbaa dabrerraa jalqabee riyaad keessa hidhamaan nama biyya keenyaa tokkollee hin jiru jechuun hundi nagaan biyya galanii jiru. Jidda gara nama 7,000 hafee san 7 ni galchina. Kabiraa ammoo agasuma otoo rakkoon keessa jirru uummanni biyya kana nuti hojjettu biyya Habashaa hojjetti biyya Itoophiyaa barbaannaa aadaan keenya fakkaatu ka ijoolleen tenne jaalatu nu wajjin lafa taa'u nu wajjin harkaan nyaatu kan nuti simatu uummata keessan waan ta'eef uummata biyya sanii nuuf hidhaadhanii mootummaa cinqanii biitti tun amma hojjetaa Itoophiyaa walakkaa miliyoonaati haga miliyoona tokko biyya kana waggaa tokko keessa fiduu deeman jechuudha bakka gammaddan. Maaliif biyya keenya shabaabni dargaggeessi jiru hojiin hin jiru. Namni keenya wanni bahara irratti dhumuu fi hojiif biyya qabeenya ni qabdi mootummaa gaarii qabaachaan turre qabeenyi biyya sanii uummata keenya tajaajilaan turre hiyyummatu jiru. Kanaaf godaananii dalaguun waan addunyaa keessa jiru jechuun as kiiloomeetirii 80 biyya kanatti nuu dhiyoo jirurra namni Hindii irraa dhufee Baangilaadesh irraa dhufee biyya kanatti fayyadama jechuudha. Nu caala. Kanaaf carraa hojii amma baname kana akka durii hojii humnaa hojii manaa qofa osoo hin ta'in narsii of keessaa qaba. Narsii kafaltiin isaallee hedduu guddaa ta'e injiinar of keessaa qaba. Doktora of keessaa qaba. Shufeera of keessaa qaba. Hojii ijaarsa manaa qaba. Soo namni miliyoona tokko biyya kana dhufu ka durii irra nama ogummaan isaa ol hiike
kaffaltiin isaallee hedduu gaarii ta'e jechuudha. Kun biyya kanatti jijjiirraa godhan namni tokko hojjetaan tokko bakki tokko yoo isaan ta'in bakka jijjiirachuu ni danda'ama. Kanaafuu akka durii callisanii wanni nama jalaa badanii waraqaa ofii balleeffataniif hin jiru. Hojjetan warra nama asfitu imbaasitti bilbilanii bakka hojii jijjiirachuu danda'an. Hojiin natti ulfaate yookaan ammoo argitee amalaa waliin taane yoo jedhan mana tokkorraa mana tokko dhaquu waan danda'aniif akka durii kafila jalaa baate jechuun iqaamaan kee gubate jechuudha. Iqaamaan kee gubatee jennaan biyyi kamuu nama seeraa ala biyya isaa jiru hin dhiisu. Kana beekuu qabdan jechuudha. Badiin gara hundaan godhame jechuudha. Biyya kana qawwee wal ajjeesuun hin jiru. Hin turre. Biyya kana baankii saamuun hin turre. Biyya kana karaa irratti dubartii gudeetuun hin turre. Kan hundatu biyya kanatti dalagame. Kan hundatu isaan aarse jechuudha. Kanaafuu naamusa keenya eeggannee dalagnee amantii teenya hordofnee biyya teenyallee ofillee guddisuu dandeenya. Kanaaf guyyaan kun amma kana caalaa isinitti dheeressu guyyaan hundi abbaa qaba jedha Booran. Guyyaan kun kashee Amiiniiti. Guyyaan kun kasaaniiti. Isaan nama hedduu hordofu keessaa tokko inni hordofummaa isiniif tokkoffaa afaan isaan afaan Oromoo isaan haasaantu mi'a. Akka Sheekh Muhammad Rashaad ni mi'aa jechuudha. Lammaffaa aadaa wajjin wal bira qabanii barsiisan. Loon hin dhiisan, re'een dhiisan, gaalan dhiisan, fardan dhiisan, laggeen mukan dhiisan akkasitti akka gurri namaa duukaa deemu godhanii akkasitti quraana barsiisanii dandeettii addaa qabu nama akkasii har'a nu jidduu keessatti nu jidduutti argamu hedduu gammannaa kabiraa ammoo bita teenya rakkoo qabdi. Isaan sheeka guddaa, hayyuu guddaa nama hedduutu harka isaanii eeggata. Ollaa hedduutu harka isaanii eeggata. Nama hedduutu isaan bira dhufa. Kanaaf yoo biyyatti galan waan danda'an waan nama kennu nama baga nagaan dhuftanillee jedhanii isaan simatan waa godhuu danda'a. Dhumarratti waan dandeenya akka goonu isinitti dhaamuu barbaada. Koreen ni jirti amma jaalli kiyya ammallee ambaasaaddarreen coonaan hin jedhu jaalleen coonaan jettan dafee akkana garagala jechuudha. Ambaasaaddarummaa kana ittiin baratti. Kanaaf manni kun keessan manni kun bana paaspoortii Somaalee qabaattan hin beeku jedhan gaafaan dhufe nama beeknu akkamiin beeku fidaadheen kanan argee guutuu beeka. Asii keessa guutuu beeka namni paaspoortii Somaalee fudhatu arsimaaf har erge. Gosa gaafat ganda gaafat nama keenya kennaa fi jenne jechuudha. Akkasuma dubbiin nama rakkisuu hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf ulaan kun isinii bana manni kun keessan waan isinii godhe hin qabu. Baasiin kun hin baasiin mataati. Kanaaf hunda keessanii banaadhaa guyyaan kasheekaati galatooma. Allahu Akbar. Kabajamoo ambaasaadar Leencoo Baatiin asmadhaa iddoo isaaniitiin na deebisa. Kabajamoo ambaasaadar Leencoo Baatii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabajamoo ambaasaadar Leencoo Baatii haasaa fi ergaa jabduu nuuf dabarsaniis akkasumas sheekha keenya ulamaa'ii keenya guddaa Sheekh Amiin Ibrootiin baga nagaan dhuftanii dhaamsa nuuf dabarsaniif hedduu galatooma ulfaadhaa. Yeroo takkamee ambaasaaddaraan galatooma naa jaan. Allahu Akbar.